Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baana cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun dhabala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa qulqulluu kan ta'e abbaa isaa akkasumas qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti gadannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Dubbii qulqullootaa kutaa 9ffaa sagadaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoodhaaf ta'u kan jedhuun guyyaa har'aa barumsa keenyaa itti fufna. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan barumsa kana barachaa kanneen jirtan maatiiwwan Waaqayyoo dubbii ergamootaa kutaa darbee boqonnaa kutaa 8ffaadhaan kabajaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoo jennee kabajni isaanii kabaja guddaa akka ta'e lafti illee kabaja sana kan kaate yeroon isaan bu'an akka isheeniftu jennee warreen hafan tarreessinee ilaalleerra. Isumatti fuudhaan egaa guyyaarraa kutaa 9ffaa sagada isaaniif ta'u kan ilaallu jechuudha. Sagada yeroo jennu hiikkaa isaarraatii ka'uun barbaachisaadha. Sagada jechuun maal jechuudha kan jedhu haa ilaallu. Sagada jechuun jilbeenfachuu jedhamee ni hiikama. Gara lafaatti kufanii addaan lafa tuqanii lafa dhungatanii ka'uu jechuudha. Nam tokko ni sagade yeroo jedhamu bakka dhaabaturraa jilbeenfatee gara lafaatti kufee adda isaadhaan lafa tuqee lafa dhungatee ka'uudhaan kun sagada jedhama. Saganni goone kaa mana kiristaanaa keenya keessatti sirriitti kan itti fayyadamnudha. Maaliif fayyadamna? Faayidaa guddaa waanta qabuufidha. Tokko kabaja Waaqayyoo ittiin mul'isna. Waaqayyoof bitamuu keenyaaf kabaja isaa karaa kana ni ibsina. Waaqayyo irraa eebbaaf kennaa argachuudhaaf ni saganna. Kabaja qulqullootaa mul'isuudhaaf ni saganna. Akkasumas hafuurri hamaas akka nurraa fagaataniidhaaf ni sagannaa jechuudha. Kanaafuu kabaja kana hundumaa kennaa kana hundumaa sagadaa waanta argannuudhaaf saganni mana kiristaanaa keenyatti yeroo hundumaa kan sagannudha jechuudha. Saganni kun gosa lamadha kan qabu. Saganni waaqummaa ni jira, saganni kennaa yookiin kan kabajaas ni jira. Saganni waaqummaa yoo jennu addunyaa kana kan uume, kan bitu, kan jiraachisu, boodas immoo tokkummaa sadummaa isaadhaan kan balleessu, kan dabarsu, bakka hin jirree gara jireenyaatti akkuma fide akkasumas bakka jiru kanarraati gara hin jirreetti kan dabarsu Waaqayyoof abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluudhaaf kan sagadamu sagada tokkichadha jechuudha. Kun sagada waaqummaa jedhama. Kitaabni qulqulluu maal jedhaa? Gooftaa kee Waaqayyoof sagadii isa qofaa waaqeffadhu jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 4:10 dursee kan dubbatamedha seera oliitti. Gooftaa kee Waaqayyoodhaaf sagadi. Saganni kun sagada waaqummaadha. Sagada dubroodhaaf sagannu miti. Sagada qulqulloota ergamootaaf abbootiidhaaf sagannu miti. Kun kan amalummaa isaati. Isa qofaa waaqeffadhu. Isa qofaa kan jettu kun agarsiisti waaqeffachuun garuu kan biraadhaaf eenyuuf kan ta'u miti. Kan waaqeffamuu qabu Waaqayyo qofaadha. Gooftaa kee qofaaf sagadi garuu hin jedhu. Gooftaa kee Waaqayyo qofaaf sagadi hin jedhu kitaabni qulqulluu bakka tokkottuu kan hin dubbatu garuu isa qofaa waaqeffadhu jechuudhaan qofaa kan jettu kun waaqeffamuun kan ta'u Waaqayyo qofaaf ta'u agarsiisa. Saganni garuu kan biraan jiraachuusaa Waaqayyo gooftaa kee Waaqayyoodhaaf sagadi kan jedhu kun saganni kan biraan jiraachuu wanta agarsiisa. Inni immoo maal? Sagada kennaadha. Inni kun immoo Waaqayyo irraa kennaadhaaf kabaja kan argatan sagada qulqullootaaf sagannudha. Qulqulloonni kun eenyudha?
haadha hunda keenyaa kan taate kabajni ishees uumama hundumaadhaan ol kan ta'e deessuu gooftaa keenya haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam qulqulloota argamoota waaqayyoo hojii isaaniif qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan kabajan uumaa isaanii kan gammachiisan isaaf amanamanii kan jiraatan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaaf sagalee sagannu sagada kennaa jedhama. Fakkeenyaaf mi'a ilaallu raajii Daani'el boqonnaa 2:46 irratti yeroo sanatti Naabukeedanasoor gara Daani'eltti dhiyaatee adda isaadhaan kufee Daani'eliif sagadee. Inni kun amma sagada waaqummaa miti. Daani'elii waaqa koo na uumta jedhee kan sagade osoo hin taane kabaja Daani'eliif jedheetu sagadeera. Kun sagada kennaa jedhama. Kanaaf egaa asirratti akka ilaallutti saganni kennaa kun qulqulloota hundumaadhaaf kan sagadan waan ta'eedhaaf ergamoota waaqayyoodhaaf saganni sagannus sagada gosa kamidha? Sagada kennaa yookiin kan kabajaati. Isa kana hoo kitaabni qulqulluun maal jedha? Sagada kennaa qulqulloota ergamoota waaqayyoodhaaf ta'u kitaabni qulqulluun haala armaan gadii kanaan ibseetu ni arganna. Caqasoota muraasa haa kaasnu. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 2tti yommuu ilaallu ergamoonni lama yeroo galgalaatti gara Sodoom ga'anii Lootis seensa magaalaa Sodoom irra taa'ee ture. Innis yeroo isaan argetti isaan simachuudhaaf ka'e. Fuula isaan lafatti kufee isaaniif sagadee akkasis jedhee yaa gooftolii koo maaloo gara koo gara mana garbicha keessanitti maqaa. Kana boodas miila keessan dhiqadhaa bultanis ganama bariidhaan deemsa keessan itti fuftuu jedhee jedha. Kufee maal godhe? Isaaniif sagadee. Kufee kan isaaniif sagadee Loot inni nama kabajamaadha ofiisaa nama qajeelaadha. Nama qajeelaadhaan nama kabajamaa seera waaqayyoo bara horiitii keessa bara seera laphee keessa waaqayyoodhaan gammachiisuudhaan jiraachaa kan ture nama gaariidha. Ta'us immoo ergamoota waaqayyoodhaaf haala kanaatiin sagadee ni arganna. Saganni kun immoo sagada kennaadha malee na uumtanii waaqa koo jedhee kan sagadeef miti. Kun akkas miti. Kabaja isaaniidhaaf kennaa isaaniif kenname sagada kana isaaniif sagadeera jechuudha. Kan itti aanu kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoofsa 14 ibsamee ni arganna sagada ergamootaaf ta'u. Raajii waaqayyoo Iyyaasuun bara seera horiitii keessa jiraachaa kan ture sagaduu isaadha kan ibsu kun boqonnaa 5 lakkoofsa 14. Ergamaa waaqayyoo maal jedhee ani hoogganaa humna waraanaa waaqayyoo ta'ee ammas gara kee dhufeera yeroo jedhu Iyyaasuun adda isaadhaan lafatti kufee sagadee gooftaa koo garbicha keetti kan himtu maali jedha kitaabni qulqulluun. Ilaala adda isaatiin lafatti kufee sagadee. Ergamaa waaqayyoo kabaja isaadhaaf kennaa isaaf kennamerraa kan ka'e kufee sagade. Egaan Iyyaasuun bara seera horiitii keessa Musee irraa saboota Israa'el fuudhuudhaan geggeessaa kan turedha. Museen seera waaqayyo irraa kan fidedha. Waaqayyo gooftaa kee qofaaf sagadi. Waaqayyo gooftaa kee qofa waaqessi kan jedhu abboommi jalqabaa kan barreesse Museedha. Musee irraa fuudhuudhaan raajiin cimaan kun immoo saboota Israa'el geggeessaa turedha. Nama guddaadha, raajii guddaadha. Kana ta'e osoo jiru sagada kana raawwateera jechuudha. Kana kan raawwate wallaaleetu miti. Wallaalee miti Iyyaasuun kana kan raawwate. Inni waaqayyo qofti waaqeffamuu ni beeka. Saganni immoo qulqullootaaf akka ta'u wanta beekuudhaaf ergamoota waaqayyoodhaaf sagadee ni arganna jechuudha. Ittaannee bara moototaa keessas Daawit haaluma wal fakkaatuun namoota gurguddoo yeroo sanaa hojjetan jaarsolii biyyaa hojjetan sagaduu isaanii ergamaa waaqayyo duratti. Tokkoffaa seenaa baraachuu kooti boqonnaa 21 lakkoofsa tokkoffaatti barreeffamee kan argannu kun nutti agarsiisa. Daawitis ijoota isaa ol kaasee ergamaa waaqayyoos lafaaf samii gidduu dhaabbatee billaa luqqifame harka isaatti qabatee gara Yerusaalemitti naanna'ee argee. Daawitiif jaarsoliinis daaraa uffatanii adda isaaniidhaan lafatti kufanii jechuudhaan mul'isa nutti agarsiisa. Ni kufan ergaa waaqayyoo duratti lafatti kufanii sagadan. Kanaaf kun namoonni kabajamoo akkasii kitaaba kan barreessan akka laphee waaqayyoo kan jedhame Daawit dabalate fuula ergamaa duratti haala kanaan yeroo sagadan ni agarraa jechuudha. Kan biraa yoo kaasne
seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsaa 31 kan barreeffame haaluma wal fakkaatuudhaan kan nutti agarsiisa. Waaqayyos ijoota Bala'aam banee jedha. Ergamaa Waaqayyos daandiirra dhaabbatee billaa luqqifames harka isaatti qabatee argee ni sagadee adda isaadhaanis ni kufee jechuudhaan dubbata. Bala'aam egaa Bala'aaqiin waamamee saboota Israa'el akka abaaruudhaaf deemaa ture. Karaatti garuu harreen isaa dhaabbachuudhaan ergamaa Waaqayyoo agartee jechuudha. Boodas iji namichaa iji Bala'aam banamee fi inni sin argee yeroo argu adda isaadhaan kufee sagadee fuuleen duutti fuula ergamaa Waaqayyoo duratti. Haala kanaadhaan sagaduu kitaabni qulqulluun agarsiisa. Kan kwaalaattis yoo ilaalle duuka buuchi qulqulluun Yohaannis abbaan wangeelaa jechuudha mul'ata isaa yeroo argutti Waaqayyoo mul'ata kana karaa ergamaa isaatti agarsiiseera. Ergamaan sun wanta hundumaatti agarsiisee booda qulqulluu Yohaannis fuuldura ergamaa Waaqayyootti sagaduudhaaf yeroo kufu ergamaa Waaqayyoo isa kaaseera. Asirratti qulqulluu Yohaannis si'a lama mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 10 boqonnaa 22 lakkoofsa 8 kan barreeffame si'a lama kufuu sagaduudhaaf yeroo inni jedhu ergamaa Waaqayyoo garuu didee isa kaaseera. Kun kallattiimaan ergamoota Waaqayyoodhaaf saganni akka ta'u kan nu agarsiisudha. Qulqulluu Yohaannis wallaalee miti ergamaa Waaqayyoodhaaf kan kufe ergamaa Waaqayyoo deebisee kaasee ammas irra deebi'ee yeroo muraasaa booda sagaduudhaaf jedhee ammas ergamaa Waaqayyoo dhiisi jedhee inni kun saganni dhuguma ergamoota Waaqayyoodhaaf akka ta'u kallattiimaan nutti agarsiisa. Maaliif sagadiin kan jedhu kutaattaa nutti itti deebina. Garuu kun saganni barbaachisaa kan nutti agarsiisudha. Egaa manni kiristaanaa keenya guyyaa har'aa haaluma wal fakkaatuudhaan kan raawwatti. Maaliif manni kiristaanaa keenya dhiiga Kiristoosatti kan hundooftedha. Dhiiga Kiristoosiidhaan hundoofte hundeen ishee immoo raajota Waaqayyoodhaaf qulqulloota duukaa bu'oota abbootii keenyadha. Kitaabni qulqulluun kan dubbateera. Maal jedha Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 dubbisnu. Isin hundee raajotaadhaa fi duuka bu'ootaa irratti hundeeffamtaniittu dhagaan mataa rogee immoo Iyyasuus Kiristoos hidhachuudhaan dubbata. Hundeen keenya eenyudha? Dursanii waa'ee Kiristoos kanneen lallabaa turan raajotadha. Kan biraan immoo dhufaatii Kiristoos irraa barachuudhaan waa'ee Kiristoos raajiin abbootii isaanii duuka bu'ootaa raajotaa akka raawwate kan barsiisan duuka bu'oota gooftaa keenyaati. Kanaaf manni kiristaanaa keenya hundeen ishee raajotaaf duuka bu'oota kan akkuma ta'e sirniif hojiin ishees immoo kanuma isaanii kana fakkaataa jechuudha. Isaan wanta isaan raawwachaa turan, isaan haala isaan ittiin jiraachaa turaniin haaluma kanaan mataa ishee kan of bulchitu, ijoollee ishees kan ajajjudha. Kan isaan barsiisan barsiistii. Ijoolleen ishee immoo kan raajonni sun raawwatan raawwachaa jiraatu. Kitaabni qulqulluunis immoo kanumadha kan nu gorsu. Maal jedhaa Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 7 yommuu dubbisnu sagalee Waaqayyoo kan isinitti himan abboota keessan yaadadhaa. Firii jireenya isaanii ilaalaa, amantii keessaninis isaan fakkaadhaa jechuudhaan dubbata. Eenyuun ilaalaa? Abboota keessan sagalee Waaqayyoo kanneen isinitti himan raajota ilaalaa. Sagalee Waaqayyoo kan isinitti himan duuka bu'oota ilaalaa. Firii amantii isaaniis immoo ilaalaa. Firii jireenya isaaniis ilaalaa. Hojii keessaniin amantii keessaniin immoo isaan fakkaadhaa jechuudhaan dubbata. Kanaaf hundee biraan qabnu. Kiristoos mana kiristaanii dhiiga isaa dhangalaasuudhaan hundeesse hundee ta'anii kan jiran raajotadha. Dursanii waa'ee Kiristoos dubbachaa kan turanii. Booda immoo waa'ee Kiristoos addunyaa hundumaadhaan kan wal geessisan duuka bu'oota gooftaa keenyaadha. Kanaaf kan biraan hin jiru isaan irraa kan hafe. Kan isaan deeman daandiin isaan qabatan lilmoon karma isheen dabartedha. Kirriin kan isheen dabartu. Kanaaf nutis kallattiin isaan deemaniin, kallattiin isaan jiraachaa turaniin, haala isaan ittiin raawwisaan raawwachaa turaniin raawwannee yoo jiraanne dhuguma daandii sirrii qabannee akka jirru kanarraa ni hubannaa jechuudha. Kanaaf raajonniif duuka bu'oonni abboonni keenya gochaaf barumsaan dhuguma ergamoota Waaqayyoodhaaf saganni kennaa akka ta'u dursinee kan lakkoofne sun kanneen keenya sun caqasoonni sun kallattiimaan kan nutti agarsiisanidha. Raajonni abboonni keenya sagadanii barreessanii nuuf immoo dabarsaniiru.
qajeelchichiloot qajeelaa kan jedhame bara sanatti namni guutummaan cubbuudhaan Soodomiif Gomoraanii magaalota biroo sadan dabalate yeroon isaan cubbuudhaan baduudhaaf jiranitti qajeelummaan jiraachaa kan ture lapheesaa waaqayyoodhaaf bultootaas jiraachaa kan ture Loot ergamoota waaqayyoodhaaf sagaduudhaan kabaja isaanii agarsiiseera. Seera waaqayyoodhaaf baay'ee inaafaa kan ture. Seera sanas immoo akka raawwachiisuudhaaf kan muudame Muusee taanee raajichi Iyyaasuun dursinee akkuma adda maal taasiseera ergamaa waaqayyoodhaaf osoo sagaduu agarreerra. Laphee waaqayyoo kan jedhame qulqullichi Daawit sagadeera. Kan akka Daani'eel boodas kakuu haaraatti kan akka qulqullicha Yohaannis ergamaa waaqayyoodhaaf sagadaniiru. Isaan kun hundumtuu kallattiimaan dhuguma ergamootaaf saganni akka ta'u kan nutti agarsiisan waan ta'eedhaaf kitaabni qulqulluun akkuma nutti agarsiisuudhaaf manni kiristaanaa keenyas wanta kana kallattii sirriidhaan wanta hubatteedhaaf yeroo hundumaa kabaja qulqulloota ergamoota waaqayyoo kana sagadaan ni agarsiiste jechuudha. Saganni kennaa isaaniif ni taha jechuudhaan ni barsiisti. Ijoolleen kiristaanaa hundumtuu akka isaan sagadanis ni taasisti jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun haala kanaatiin ergamootaaf saganni kennaa ta'uusaa nutti agarsiisa. Kana darbee egaa wangeela mul'ata Yohaannis jalqaba kan kaasne boqonnaa 19 lakkoofsa 10 fi lakkoofsa 22 boqonnaa 22 lakkoofsa 8 faara kan jiru naafin sagadiin kan jedhu jira. Naafin sagadiin ergamaa waaqayyo qulqulluu Yohaannisiin naafin sagadiin jedheera kan jedhedha. Waa'ee kana ammoo kutaattaanuun kutaa sagaleffaadha kutaattaanuun qabanne kan dhufnudha kan ta'u har'aa fi asumarratti nu haa ga'u kutaa ittaanuun deebinee hanga dhufutti nagaa waaqayyoon turtii gaarii galanni waaqayyoof.